السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمع ركفوني جرجرتو أمة كشتي أكم جرتان فياكي سنين نجيني سنبالا الحمد لله رب العالمين. أنا اللي نجيت رجالة ربي الحمد لله اللي ولدت جيبني جرا ربي قال إنها جاهو إجا أمة كو جالتمو في كواجمو لميكو ديجكو guyyaa raawwanna nu gammachiisu miti kan argaa oollu kan dhagaa oollu yoo rabbumti nu jijjiirate malee jechuudha. Wallaahi baay'ee nama guba dubbannee waan na baasu dhabnee jirra. Inuma dubbanna maaltu na dhagahaa hin jennu inuma dubbanna obboleewwan kiyya duraan dursaa. Wallaahi rabbiin nuti dili'aadha dilii ta'e hunda nuuf dhiisee rabbiin dhiifama nuuf godhee nuuf haa araaramu. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa yaa ummata qashtii. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya Suud Arabiyaa mana hidhaa keessatti mana hidhaa garagaraa Jidda Riyaad Dammaam iddoo garagaraa keessatti hidhamuudhaan ukkaanfamuudhaan bifa kanaan dhumaa jiran. Ummata kanaaf sagalee haa taanu. Ummata kanaaf sagalee walirraa hin cinne haa taanu. Please isinitti haa dhagaamu. Anaaf ati har'a nyaannee dhunnee yoo nuti qorre mikeeyyif ofirraa cufnee yoo nuti o'e mikeeyyifa banannee yoo dadhabne hidhannee gachiisnee yoo ka arganne dhunnee nyaannee hojii keenya hojjetataa jira. Isaan kunillee kam akka keenya kaayyoo qabuuf fedhii kaayyoo dheeraa qabanii fi yaada waa hundumaayyuu tarsiimoo akka keenya qaban kanatuyyuu har'a carraan isaanii sababa waraqaa dhabuudhaan mana hidhaatitti sassaabamanii akkanatti dubartiin manguddoon daa'imni kichuun dargaggeessi boruuf abdii biyyaa ta'a. Rabbii gaditti abdii biyya sanii ta'a jedhanii abdatamu. Akkana gaafa dhuman wallahi waa akka hamileen nama cabdi. Guyyaa kaleessaa galgala irraa ka'ee gara nama 5 olitti dhumatee janaasa gadi yaasanii jiran jechuudha. Waan garaan akkaan nama gubatu waan dhageetti mattuyyuu hin tolle jechuudha. Uummata kiyya please waan biraa gochuu hin dandeenyu. Wanni nuti dandeenyu sagalee ta'uu sheer gochuu wanna qabdanirra miidiyaa kallattii qabdanii kallattii dandeettanii sheer gochaa uummata ka afaan dandeessanii irratti barreessaa Ingiliffaa, Arabiffaan, Oromiffaan, Amaariffaan afaan biyya hin jirtuutiin akka adunyaan tarii argitu waan kanaaf. Taani ammoo adunyaa jenna homaallee ka gootu hin jiru maqaan nama dhiisu maqaa dha'uu hin dhiisnu. Garuu rabbiin keenya akka furmaata nuu fiduuf du'aayii kadhataa rabbiin keenya akka amantan waan itti amantanii du'aayii kadhadhaa rabbiin zambii hundaa nuuf dhiisee nuuf araaramee akka hidhaa dararaa kana keessaa nu baasu. Wanti hundumtuu sababa laakiin wanti hundumaayyuu kan mijeessu rabbiidha. Garuu sababa ta'uudhaan nuti sababa waan na dandeenyu ta'uu qabna. Karaa dandeessaniin sagalee ta'aa akka amantanii waan itti amantanii rabbii keenya kadhataa gara rabbii deebi'aa dilii teenna dilii kana hundumaayyuu rabbiin akka keenyaaf nurrattuu raawwanne akka keenyaaf nuuttuu hin agarsiifne rabbi nuuf haa dhiisu. Nuti dili'aadha nuti badii hedduu qabna akka keenya haalli keenya hundumtuuyyuu haala foqqataaf haala nama jibbisiisaati. Rabbissa hundumaa nuu dhiisee akka lammii keenya kana daa'ima dubartii manguddoo fi dargaggeessa abdii biyyaa sanii ta'uu danda'u. Har'a akkanatti dararamee carraa mana hidhaa keessaa jenaasaa gadi guuruu taate mee rabbi nuuf haa birmatu. Rabbii keessan kadhadhaa fi biliis sagalee ta'aa fi eenyuun na dhagaa hin jedhini. Eenyuun na dhagaa jedheen dubbachuun dhiisuu asirratti wanta qaburratti jechuudha. Miidiyaa dhuunfaa kootiiti yoo kana akka warroota kaawwanillee kumaatamaan dhibbootaan laallamuu dadhabe nama takkaa lama laaltu sani tarii yookaan namni takkaa lama namoota daawwatu kana keessaa sababaan dubbadhe kanaan yaadatee sagalee ta'ee fi tarii furmaannoo dhufinnaa kan jedhudha. Eenyuun na dhagaa hin jedhini namni si dhaga'u situuyyuu hin beekne malee namni si dhaga'u baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf gabbaayaatiin iyyaa karaa jirtanii karaa qabdanii tooktookii FB yuutuubii Telegram, Instagram karratti miidiyaa fayyadamtanii hundumaayyuu please share godhaa, duwiitii godhaa, warroota hojjetan jalaa sheerii godhaa, duwiitii godhaa sagalee ta'aa fi kan akka caaltuu
kan akka abdii culullee arsiidha kan dura uummata akka isaatitti mana hidhaatti galee ijoollee sagalee ta'aa turte hadha ammoo carraa sagalee dhabdee achi mana hidhaa san keessatti dararamaa jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaa har'aa jenaas yoo xiqqaate nama afur nama shanii oltuyyuu mana hidhaa keessaa ilmaan Oromoodhaa du'aan dhabnee jirra. Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Maatiif firoottan isaaniiti hundumaafuyyuu sabrii jajjabina haa laatu. Oromoo gara hundumaanuu nuti akka saba kanaatitti garuu rakkoo jira kan jedhu yeroo hundumaa jecha tana irra deddeebi'een dubbadha. Waan gaafii nattaatiif furmaata waan dhabeef akkuma argaa jirtan kun jenaasa hadha mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessaa gadi guuramaa jirudha. Ilmaan Oromoodhaa carraan isii carraa kana taate nama jenaasa nama irraa gadi baasuun qaban achuma keessatti akkana waan argan fooxaa waan argan irra buusaa jenaasa ubbira teessisanii irra taa'aa jiran carraan isaanii kana taate. Yaa Oromoo piliis sagalee dandeessan waan qabdan miidiyaa kallattii qabda hundumaanuu dhiibbaa godhaa. Namoota gurguddaa warroota beektanitti illee sheer gochuudhaan akka sagalee ta'aniif akka gadi bahanii dubbatanii dhiibbaa irratti taasisaa. Hamma humna kennaanullee dhiibbaan hin taasifna. Keessaanillee ijoolleedha hamma humni kenna danda'ee nan dhagahan jedhee cadhisuu miti na tuffatan jedhee cadhisuu osoo hin taane gahee qaba. Anillee ijoollee tanaaf gahee qaba waan ta'eef haqa narraa qaban haqa lammummaa narraa qaba. Yoo waan biraatiin illee dadhabe sagalee xiyaan gabbayee irraa dubbachuu lallabuu fi nama sheer gochuu nama yaadachiisuu maa cadhiftan jedhee dubbachuun tunuyyuu waan na tokkodha. Haqa waan ta'eef haqa nurraa qabdi ijoolleen tun. Kanaaf obboleewwan kiyya isinitti haa dhagamu isin haa dhukkubsu gadi bahaa arraba gandummaa keessaa bahaa gandaanuu ol baastanii wal fanfastanii wal garagalchitanii waan hin daballeerra sa'aatii keessan gubaa ooltanii. Yaa ummata kiyya lammii keessaniif iyyaa lammii keessaniif lallabaa lammii keessaniif sagalee ta'a. Eenyu qaba yoo isin cadhiftan sagalee eenyutu sagalee isaaniif ta'a. Lammiin fiiga lammiif dhiiga lammii keessaniif fiiga lammii keessaniif dhiiga waan biraa yoo dadhabda sagalee ta'aa fi sagalee haa taanuuf isin jechuun barbaada. Dhugaa hedduu takka nama dhukkubsa. Haati isaa haadha oo maatii qabaate maatiin ammaa naa hidhaa yoom hidhaa naa bahee naa gala yoo hidhamee dhageesse yoomna hidhaa keessaa bahee naa galaadhaaf gadi eegaa jirti gadi siqaa jirti gadi ilaalaa jirti. Garuu carraan isaa harmeen Oromoodhaa yeroo yerootti ilmaan isii biyya keessatti ilmaan harmee Oromoo ilmaan irraan qorre baqattee ilmaa isii biyyaallee yaatee biyya waqaa keessatti illee himimmaa harmee Oromoo irraa hin qorre jechuudha. Ilmaan isii du'a sareedhaa duutu awwaalcha hin qabdu duutu jenaas isii kabajaa hin qabu. Meeqa cabne Oromoo meeqa miidhamne Oromoo. Maali garuu nuti akka saba kanaatitti hayyuun beekamaa as bahee rakkoo keenya jalqabaa akka saba kanaatitti abaarsa qabamoo rakkoo dhaloota hidda uumama isaa irraa jechuu sabni Oromoo kun rakkoo jira kan jedhan gaafii keessa kootiin na ta'a. Tarii namoota hedduutti illee dhaloota lafaa dhufuutti illee gaafii ta'a yaada jedhu natti dhagahama keessa kootitti jechuudha ni yaada. Kanaaf uummata keenya piliis ol bira dhaabbadhaa piliis sagalee walii ta'a. Wallahi hedduu nama dararaa haati isaa maatiin isaa obbolaa isaa yoomnuuf bahee galaa osoo ga'ee gan jenaasni gala jenaasni gunuyyuu itti gala alla waalam firiijidha. Ilmaan Oromoo ima du'a gaduma baasan kagale jedhan argaan jiru dhagaan jiru jechuudha. Kanaaf Oromootiyya wallahi kun waan akkaan hamilee nama cabsaati waan akkaan namatti dhagahamaati nama gubaati. Rabbiin nuuf haa jijjiiratu rabbiin gahee nuunaa jedhu inshaa Allah hin danda'a inni keessaa nu haa baasu isiniin jechuun jaaladha. Inshaa Allah maatii warraa lubbuun irraa darbanii kana sabriif jajjabina isaaniif haa laatu. Isaanis dilii isaanii hundaa isaaniif dhiisee nama jeenataa rabbiin isaanii taasisu. Obboleewwan keenya kan gara fuula rabbii deemanii obboleewwan kiyyaa kaafaniif sagalee ta'a kan lubbuu isaanii darbanii jiranii kan lubbuu isaanii darban kanallee jenaas akka irraa hin baanetti kan iyyataaran dubbataa jiranii piliis olaa dhaqqabnu walii haa iyyinu sagalee olaa taanu waan hin taaneef gamdummaadhaafuyyuu foqoffonnee wayyaasaa irra waan ta'eef kun lubbuudha nafsi irratti qoosaa hin jirtu. Sagalee walii haa taanu isin jedha galatooma jechaaf gocha kiyya keessatti yoonii isin qeeqejaaf qalbii irraa na hambisaadha. Oromootiyyaa isin jaaladha isin kabajaa bakka jirtan nagaa raammanni rabbii isin bira haa
jiraatu. Inshallah video sittin dheersu hamma video biraatti walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.